السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هردفتوتا ميديا نوف حلال. أنا زرات بجزرة نسين جتا. إجا أكو مبيكمو سجنتان كينا كان كرارة قافي ديبين. أكو متفوفت زرا. سجنتا تربان دربي خي سجافتها توري. هراني ديبسنا. أكسو ممو هراوس نيك أبنا نفانا ترى سنين جتا. دعوتوتا فودا نوف حلال. أكم زرزرتو. بجزرة نسين جتا. Egaa sagantaan keenyaa torbee irraa gara torbeetti sagantaan gaafiif deebiidha akka itti fufetti jira. Gaafiiwwan torbaan har'aa gaafataa turre guyyaa har'aa keessanii deebisnu ta'a. Akkasuma ka guyyaa har'aallee karaarra deemnee ka gaafannu ta'a nu faana tura. Kallattimaan gara gaafii torbaanii deebisuutti ce'a. Namni yeroo jalqabaatiif ka'abaa xawaafee eenyu jedha gaafiin jalqabaadha. Deebiin isaa malaayikaadha. Malaayikaatu yeroo jalqabaatiif ka'abaa xawaafe. Inni biraa ammoo biyyi mana hidhaa yookaan ammoo mana sirreessaa hin qabne biyya kamii jedha. Sunis Niwuzerlaand. Kan itti aanu wanta kan kee ta'ee kan namni si caalaa itti fayyadamu maalii jedha. Sunis maqaa keeti. Egaa gaafileen torbaan har'aa kana fakkaata. Ka torbee kana ammoo akkaataa itti gaafatnu hundi keessanuu nu faana bu'aa laala. Akkasuma gaafilee deebilee keessan koomentii jala nuuf kaayaa yaada qabdanis nu ibsaa isiniin jedha.